macaafa keessa yeroo baay'ee kaastee haasoftaa gaafii gaafattaa deebii deebistaa ati macaafa kana kaasaa jirtutti amantaa ergaa rabbii ta'uu bakkaan itti amanu bakkaan itti amanu macaafa kana dhiisi macaafa kana dhiisi madammarittuu niin amana bakka madammaruu kun akka dhugaa jirtu niin fudhadha kana dhiisi. Okay macaafa qulqulluutti amantaa jechuudha. Macaafa qulqulluutti bakkaan itti amanuu jira bakkaan itti amannee jira. Maaliif hin amanne? Ati ni amantaa? Ati hin amantu ati seera uumamaa ilaa qabu mul'atu yoo ni amantaa? Waan si gaafadheef macaafni kun quraana dura bu'uu isaan beekta miti? Si deebisee quraana dura bu'uu isaan beekta miti? Kunimo. Eenyu macaafa kanaa jira? Okay quraana dura kamtu ture? Kanaatu jira Tawraatu ture Tawraat. Macaafa qulqulluun ture Tawraat Zabuurtu ture. Tawraat qofaadha? Injiil. Kuni macaafa qulqulluu malee Tawraatii miti ka Zabuurii miti kun. Macaafa qulqulluu jira laa. Okay Injiil Tawraat. Tawraat kan biraa'oo? Zabuuroo? Hinjira. Kitaaba nabiyyootaaf rabbiin kanne. Okay macaafa arfanitti namanta miti? Afran kam? Tawraat, Injiil, Zabuur. Rabbi, yes. Inni amanta miti? Eeyyee. Quraanni maa bu'uu barbaachisee dabalataan? Maa bu'uu barbaachisee? Maaliif Tawraatii fi Zabuur kamtu dura ture? Maaliif bu'uu barbaachisee kana qofa si gaafadha? Siin gaafadha. Itti amanta eega ta'e. Gaafiidhaan hin deebisan kaa. Na dhaggeeffadhuun si jedhe waan namni jechuun hin jarjarin suuta deemna step by step let's go like a baby step mannige waan siin jedhe Tawraatii fi Zabuur kamtu dura ture? Maal jette? Okay Musee fi Yesuus kamtu dura ture? Musee. Kakuu moofaa fi haaraa kamtu dura ture? Kakuu moofaa. Maaliif kakuun haaraa inni dhufuun barbaachise? Kakuu moofaan kakuu haaraa keessa dhokate wal bakka inni kun aboo dhokate sinya maaliif dhufe hingaa kakuun moofaan waaqayyoon godhate ergama hin qaba erge maaliif barbaachise kakuun haaraa inni? Peles ani wanni na dibu tokko waa'ee keessan loojii waan hin daleen hin gaafate yoo gaafate kanumaanis rukuta. Ilaa guddaa isin kabaja jedhe dhugaa dubbachuuf gaafii yoo namni isin gaafate deebisuu dandeessanii gaafii nama gaafattu deebisanii ani gaafiin si gaafadhe isa kana macaafa quraana dura turetti amanta yoo ta'e quraanni maa dabalataan dhufere. Ani macaafa kanatti rabbiitu dhaggeeffadhu. Rabbiin nabiyyoota maaliif eega Musee erge maaliif Yesuus erga? Eega Yesuus erge maaliif Nabi Muhammad erga? Maaliif Abrahaam erga? Eenyu erga? Kuni waaqayyoon jaarraa hunda hin argata. Akkuma mootummaa ilma namaatu jijjiiramu rabbiin namoonni gartee biyya lafaa irratti waaqayyoolii biraa yoo waaqessuu eegalan waaqayyoon gartee ergata. Akkuma gartee gaafa uummanni gartee kakuu moofaa keessa dhiisanii seera Musee dhiisanii fadha ofii jala deemanii waaqayyooliin biraa waaqessuu eegalan rabbiin Iyyasuus Kiristoos ergee warra akka hoolotaa badan karaa irraa mana Israa'el keessatti karaa waaqayyoo akka yaamaniif rabbiin ergate jechuudha. Gaafa jarri sanis gartee seera kana dhiisan rabbiin Nabi Muhammadis ergate jechuudha. Amma waan nu fayyadutti adeemnu achi gara gaafii mata duree keenyaa. Anamma waa'ee quraanaaf macaafaa dubbachuu barbaade osoo hin taane gaafii kiyyaayuu na deebisuu hin dandeenye isini. Quraana kana qoraanni ergaa rabbi irraa dhufee jettanii amantu miti gara Nabi Muhammad. Akkas jettee amanta miti? Siin jedhe boo. Okay Nabi Muhammad ergaa kana rabbi irraa karaa Jibriil fudhatee kan barreesse nama meeqaa lakkoofsaan quraana keessatti ragaadhaan naaf fidi nama meeqaa? Yeroo Ustaad Muhammad karaa seenaa dhaggeeffadhu jechuun waan Ustaad abbaan eenyu abbaa caalii taraa meeqa halkanii guyyaa sitti deebisee. Natti nimne. Torbaan dhuftu nama shantama? Akka biraa sii deebise. Nama shantama? Maal nama shantama? Kamaali? Nama jaatama? Maal? Moo nama torbaatama? Kan barreesse. Let's talk na wajjin haasawe waan waaqummaa keetiin hojii haasawe kan barreesse akka wangeela kasa namni 40 barreesse. Dhaabbataan qabu jechaadha? Dhaggeeffadhu mee waan jedhe wangeelli kee na dhaggeeffadhu kaa dura sallallabin wangeelli kan kee kuni hundisi abbaa fi haadhan qabdu diqaalaadha warra as keessa jiru hundi takkaadhaaf ebbaan qabdu. Waan gara wangeela kiyyaan dhufin wangeelli kiyya nama meeqa akka barreesse murtaa'aadha. Nama meeqa akka barreesse murtaa'aadha. Kankee namni meeqa barreesse sin meesi gaafadha qof. Nan gaafatin kiyya na deebisa ragaadhaan. Si gaafadhu. Siifillee deebisu. Ragaadhaan na deebisi kaa. Siifillee deebisu. Yeroo meeqa sin deebisne. Maal balleessa nama waaqaa hin qabneeti. Waaqaa hin qabdu amantii hin qabdu bar. Hin qabdu waaqa qabaa. Macaafa qulqulluu qabaa. Macaafa qulqulluu. Na dhaggeeffadhu. Nama barreessillee beekaa. Daqiiqaa lama qofaan si gaafadha.
Abo Samuel isa Eshi. duraate Samuel lammaffadhaan dhaggeeffadhu. Amantii Eshi. sin qabdu waaqaa sin qabdu amantiin kee dura amantii kee beekee kitaaba keetis beekee waaqa keetis beekuun qaba amantiin kee maali dura? Ani amantii qaba. Waa'ee amantii kiyyaa naasee waa'ee Okay. amantii kiyyaa Yoo hin haasa'ini. amantii Atu qabaatte amantii hin malee qabdu kitaaba illee hin qabdu nama 300 nama 400 yoo barreesses hin na beektu. dhaggeeffadhu Waan beektu tokko hin qabdu ragaa hin qabdu. na dhaggeeffadhu gurbaa dhuydeen dhufu na dhaggeeffadhu amantii qabaadhu waaqa qabaadhu kitaaba qabaadhu kanarratti si hojjaasawa amantiin kee maali? Kitaaba kee nama meeqa barreesse natti himi? Goobazi na dhaggeeffadhu Nama meeqa barreesse natti himi? amantiin kee maali? Gara kiyyan dhufin. Sadeen Kan kana kee nama meeqa barreesse? Okay cefadhu nagaan waaqayyo si Nama meeqa barreesse kan kee? Deem Nama meeqa barreesse kan kee? Okay deem nama miira keessaa gaafa baatee si hojjaasaa waan fayyaa hin qabne asii walitti qabdu waan dhuydee haatu hunda addisoo jirtu Nagaa keessani. nagaa pheenxee ortodoksii waaqeffata Ani akkatti namanu. akkatti amantiin hin jenne boona sin gaafadde warra amantii hin qabne moo warra amantii qabu? Rabbi jira eetuma namana. Wayyo. Okay ati islaamaa si miti pheenxee si miti ortodoksii miti mi? Hin eegi booda akka jiru pheenxee naan jaa dhaggeeffadhaa jiran takka kiristaan naan jaa addisu Wayye. ati pheenxee miti mi? Miti. Waaqeffataa miti mi? Miti. Ortodoksii miti mi? Miti. Islaamaa miti mi? Miti. Waaqa ni qabdaa? Jira dee namana malee. Akkami beekta eenyu sitti mee waaqni jira jedhee? Humni tokko jira bakka. Eenyu siin jedhe humni tokko ni jira. Akkanumatti. Akkanumatti hin ta'u akkanumatti warra akkanumaati jechuudha. Okay sammuu ni qabdaami? Nan qabaye. Sammuu kee takka agartee? Agartee sammuu kan kee? Agariira. Na agarsiisuu ni dandeessaa? Anamma achirratti kan naan galle waan tokko si gaafachuun barbaada. Laa dura dhaabbadhu gaafii dura walii gataa jennu. Ati okay dhalattee amantii kam jechuun amantii maatiin ta'e amantii ni qabdi? Ni qabu. Amantiin isaanii maali? Kan isaanii peenteedha. Pheenxee. Maatii pheenxee keessa dhalatte agartee sammuu kan kee? Agariira. Na agarsiisuu ni dandeessaa? Anamma achirratti kan naan galle waan tokko si gaafachuun barbaada. Laa dura dhaabbadhu gaafii dura walii gataa jennu. Ati okay dhalattee amantii kam jechuun amantii maatiin ta'e amantii ni qabdi? Ni qabu. Amantiin isaanii maali? Kan isaanii peenteedha. Pheenxee. Maatii pheenxee keessa dhalatte